Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuuni kabajamtoota daawwattoota Aashaa inta kadiirtoo akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwattoota keenyaa rameeshaa akkana babbareedu kana qabannee isinii dhufnee jirra. Haganuma viidiyoo keenyan wajjin turuudhaan share like subscribe gochuun raanfatina isiniin jedha daawwattoota keenyaa meeshaan kun meeshaa sargiidhaaf hojjetamedha. Online irraa osoo hin taane warra biyya keessatti hojjetanii haala kanaan kunoo mana warra intalaa geessanii achi booda immoo deebisanii gara Adaamaa fiduudhaaf deemanii daawwattoota keenya abbaa manaa akkana isinii haayiru isiniin jedha. Kameeshaa bitee akkanatti fataa godhe isin fuudhachuudha. Shamarran yeroo ammaa kana ofii isaaniitii meeshaa bitatu jira akkanallee isiniin jechuu barbaadeti. Dhiifama daawwattoota keenya yoo balleesse haaluma kanaan meeshaa isin agarsiisuu barbaadeti ani keessa qalbii fiduu kiyyaaf yoo balleesse dhiifama jedheeraa biffee tana baay'ee bareeddi daawwattoota keenya. Warri bitachuu barbaadan gatiin isii qarshii 25dha. Meeshaa akkaan dasneetteedha kanaaf isin agarsiisaa jira malee viidiyoo waraabuun dirqama waan ta'eef miti dolaa ballee kunoo haala kanaan balbala namicha warri barbaadan balbala haala kanaan ni hojjetama isiniin jechuu barbaada. Gatiin isaa qarshii 24 illee algaa akkuma argitan kana kunoo algaa akkana bareedu kana hojjannee fi jirra isiniin jedha daawwattoota keenyaa firaasha kana itti gala ittiin galle firaashne gatiin algaa kana qarshii 35 share like subscribe gochuun raanfatina isiniin jedhee jira daawwattoota keenyaa meeshaan kun asumaan gara warra intalaa fe'ama isiniin jedhee jira achi booda gara Adaamaatti deebi'a kun akkuma argitan kana meeshaan kun kana fakkaata meeshaa sargii xumureera daawwattoota keenya viidiyoo nama afurii walii hidhee dhufe har'a meeshaa sargii haguma sanii amma mootii meeshaa obboleettiin takka qabadhe isinii dhufee jira daawwattoota keenya biyya galtee jirti mi'a kana na erginaan jechaa jirti waan ta'eef ni ergaaf jechuudha mi'a xiqqishuun biraa qabdi akkuma argitan kana sofraa babbareedaa kana qabdi feermusii warqaammaa qarshii 5,500 saarbisii warqaammaa jira qarshii 3,800 saarbisii warqaamman dhiifama haraayyuun na bira jira akkuma fedhe haasaa jira daawwattoota keenya viidiyoo kana sagalee jalatti jira maaliif viidiyoo garagaraati garuu mootii sagalee jalatti hidhee gatii isaa isin himaa isin beeksisuudhaaf warri bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 983482789 jechuudha nu argachuu dandeettanii lakkoofsa dabalataa immoo duwwaa 977696650 jechuudha nu argachuu dandeettan karaa WhatsApp heloo jedha isiniin jedha daawwattoota keenya. Distii saramikii akkuma argitan kana qarshii 12 galteetti yeroo ammaa kana qabannaa isii qabdi akka garaachaa tokko maxxansaa qabdi afur distii babbareedu kanneen isiniin jedha daawwattoota keenya akkuma argitan kana joogii warqaammaa bareedaa kana qabdi qarshii 2,000 rakabooti abbaa gadaa qarshii 3,500 yeroo ammaa kana siinii 12 qaba suuraa qaba akkuma isin argitan kana saarbisii xiqqoo tana qaba. Isiniin jedha daawwattoota keenya meeshaa shorbaa waa 8 kana seetti godhe qarshii 5,500 ka shorba qaba ka kuukisii qaba saarbisii qaba saanii sirgii firee jaha qaba saanii fandisha qaba kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya akkaan babbareeddu meeshaatti daawwattoota keenya ka kuukisiituun baay'ee bareeddi ilaalame abaaboo baala fakkaattee hojjetamte waan ta'eef sagalee kiyyammoo kufaan naqabee jira sagalee na cufamee jira dhiifama isiniin jedha distii abbaa torbaa walirra tuula isin agarsiisa yeroo baay'ee har'a kana wakkatti gara lafa fakkaa isin agarsiisaa jira. Guddarraa qabee akka xiqqishuu nama tokko itti godhanii itti qabdi jechuudha distiin tuni guddichi kun gizee qophii adda addaatiif akka ta'udha jechuudha daawwattoota keenyaa qarshii 5,500 distiin kun torban isaa giloobal sahaaniin qarshii 5,500 firee shanii beeytan daawwattoota keenyaa kana fakkaata meeshaan obboleettii teenna jookii adiyyaallee qabdi jookiin adiyyaan qarshii 800 garigariin burcuqqoo wajji dhufaa garigariin duwwaa isallee kan dhufu ni jira isiniin jedha daawwattoota keenya viidiyoo laayikii gochuun raanfatina viidiyoo yeroo gadhiifnu laayikii godhaa isiniin jedha laayikii gochuun keessa nu fayyada isinirraa garuu homaa hin hir'isu isiniin jechuu barbaada daawwattoota keenya haaluma kanaan kun jookiin kunillee burcuqqoo tanaaf wajjin qarshii 800 isiniin jedhee jira daawwattoota keenya baay'ee bareeddi jookiin tuni mana keessa jookii warqaammaa itti fayyadamtanii yoo jettan burcuqqoon takka yoo biraa cabxe yoo inni cabee ni fokkata kana jecha burcuqqoo afur ka qabu kana bittanii isa adiyyaa kana mana keessatti fayyadamaa kana immoo keettanii gizee keessummaa adda addaa biffee keessa ol kaachuudhaan fayyadamuu dandeettanii kun tiriiwwan illee abbaa sadii biteef jira anyata adda addaa naa biti jetteerti tirii sadii jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata wanti biraa wanti gatii isaa isin maaltudha makashkashaa jira qarshii 300 makashkashaan oriijinaalii jechuudha daawwattoota keenya maandajaa kasalaatu jira maandajaan kasalaa qarshii 700 kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya meeshaan obboleettii teenna kana bichaa miti meeshaa hedduutu jira hagaduma viidiyoo keenya laayikii godhaa meeshaalee nama hedduutu isiniin jedhee jira firaasha tiraasii waa hedduu jira isa boondidirraa hojjetame jechuudha daawwattoota keenya firaashaaf tiraasiin
akkuma argitan kana alatti hafee hojjetaa jira maaliif jettan bakki meeshaa itti kuusan meeshaa asii waan ta'eef asuma keessa magaazina keessa yaasee hojjetaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata akkuma argitan kana asitti kadiirtuu viidiyoo kana waraabee garummoo sagalee sirrii miti mana mukaatti waan ta'eef inni iyyaa achi keessa maashinoonni adda addaa keetti inni iyyaa waan ta'eef haala kanaan sagalee biraa irratti jira. Kunoo firaashin kun jechuudha akka Arabiyaa itti hojjetamee baay'ee bareeda. Boondiin isaa akka isin argitan ka duubatti gaggafamee jiru san jechuudha daawwattoota keenya. Dhiifama daawwattoota keenya akkuma argitan kana rakabootii bareedduu tana ajajatteerti warri isiitiif. Sofraa kana wajji jechuudha daawwattoota keenya. Sofraa firaashif tiraasii kana wal fakkaate isuma wajji hodhamee dhufeef jechuudha. Kunoo boondii kanarraa hojjetama jechuudha. Firaashni haala kanaan boondii isa Arabiyaa ta'urraa muramee haala firaashatiin akka gatiin isin toliin kaaneef haala kanaan mana keessan bareechifachuu warri barbaadan bareechifachuu dandeettanii lakki ani Arabiyaa hojjetadhaa hojjettanillee Arabiyaa hojjetatu dandeettan jechuudha daawwattoota keenya. Meeshaan keenya kana fakkaata. Share, like, subscribe gochuun irraa fatina warri keessa warri surprise gochuu barbaadan warri meeshaa xiqqoo barbaadan torbaan tokko keessatti qeeshanii tokko keessatti illee isinii baasuu dandeenya. Warri meeshaa baay'ee akka algaa, dolaabaa, farnicharii ta'e immoo lafa jala ajajattanii yeroo dheeraa keessatti ji'a tokko ji'a lama agaja sadillee agatiin barbaadan isinii ture isinii bahuu danda'a. Asitti meeshaa aadaa arsiitiin qabdi jechuudha. Boleetiin ta'e meeshaa aadaa arsiillee akkuma san sufraan kuni kan nyaataatiif ka bunaati kan nyaataa kun dachee jira jechuudha daawwattoota keenya. Ka bunaa immoo afeera kabootii jala jira jechuudha. Kun akkaan bareeda wanni kun iddoo mana keessatti afamee alattuu ilaalamee daawwattoota keenya das nama jedhu warri barbaadan screenshot godhaati natti ergaa haaluma kanaan isinillee isinii hojjedhee gara mana keessanii isinii galchuu danda'a. Kadiir irra taa'ee hafee jira. Aduudha duubitii garuu aduu kana keessa taa'ee haasaa jira inni dhiifama garuu sagaleen isaa caacata adda addaatiif jala haqee jira jechuudha. Meeshaa dallee warri barbaadan waanuma kamiyyuu warri barbaadan haala kanaan kunoo Kadiir isin agarsiisaa irraa takkaayaan isallee boondiidha jechuudha daawwattoota keenya. Meeshaa yeroo dheeraaf turu jechuudha. Boondii jechuun isuma Arabiyaa irraa hojjetamudha. Kun akkuma argitan kana xagaa godhee isin agarsiisa kaameraa. Kun haga feetan illee wal qabda. Xinikkaara isaa Kadiir lukaan illee irra hojjetee isin agarsiisa. Dhiifama garuu lukaan irra jechuu isaatiif maaliif xinikkaara isaa isin agarsiisuuf jechuudha. Ispoonjii ta'ee osoo waan rabbaanii ta'e gadi wal ta'e kushuum jetti. Garuu boondiin homa fedhe yoo ta'e achirraan socho'u jechuudha daawwattoota keenya. Boondii jechuun maali warroonni jettan kunoo isa kana jechuudha daawwattoota keenya. Xinikkaaraan isaa tokkoffaadha. Kana fakkaata isin jechuu barbaada daawwattoota keenya. Viidiyoo gadhumaa ilaaluu keessanii guddaa isin galateeffadha. Share, like, subscribe gochuun irraan fatina ammaan xumuree jira kana jechuudha. Viidiyoo biraatti fufa ammallee qabaleetti teenna Aashaa jedhamti jechuudha daawwattoota keenya. Isa kana immoo ittiin dirree tokko jechuudha daawwattoota keenya. Xiqqishuu kalariin addaan gora malee kunillee firaashaa tiraasii meeshaa mana keessallee qabdi jechuudha. Kunoo carqilleen isa kana xiqqoo san irraa layyatta akkaataan hodhaa isaa bichaa jedha. Kana fakkaata jechuudha daawwattoota keenya. Maggaara jallee qabdi. Aashuun isiin immoo boondii osoo hin taane firaasharraa naa hojjedhutti firaasharraa hojjechiisaf jira jechuudha. Firaashni haaluma kanaan gabaa irraa bitama. Tiraasiin kun akka isii akkanaati jechuudha daawwattoota keenya. Kun haala kanaan duuba isallee isa xankaaraa ta'e isa furdaadhaan hojjetina jechuudha daawwattoota keenya. Warri bitachuu barbaadan illee jedhaa maggaara jallee kunoo tiraas carqii kiyyaa wal naa fakkaatu jettee kunoo haala kanaan wal fakkeessinee maachi goonee bareechine silaa mana keessa galee fannifamee jechuudha daawwattoota keenya. Qallaalii kanan bareedu inni anan markaan tuqaa jiru kun gabariidha. Akka gubbarrallee qaba jechuudha daawwattoota keenya. Haala kanaan babbareechinee mana keessaan faa gochuudhaan beekamna. Aashaan Kadiirtuuf sagalee kiyyaaf dhiifama guddaa isin gaafadha. Hojii dhiisuu waan hin taane sagalee qofaan qabe jedhanii jechaadha. Haala kanaan hojjechaa jira. Akkana hubattan abdii qabe isiniin jedha daawwattoota keenya. Viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata. Kun akkuma argitan kana maggaarrajaa akkaan bareedu kana. Maggaarrajaa yeroo bitattan fireenchi doorii yoo ta'e balbala guddaa yoo ta'e illee meetira isaa beekuun dirqama. Balbala hadiyyaa yoo ta'e rakkoo hin qabu isiniin jedha daawwattoota keenya. Balbala keessan mana zabanaayii kana yoo ta'e qumatii isaatii fi dalgi isallee maxxaramuu qaba isiniin jedha daawwattoota keenya. Kun akkuma argitan kana maggaarrajaa akkaan babbareedu kana qabdi. Meeshaa birallee hin qabdi. Agaruma viidiyoo keenya hojii yoo turtan hunda isaatu ilaaluu hin dagatinaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya kun sofraa qabdi asitti jechuudha. Rakabootii diblaayitii qabdi. Siinii isaa wajjin jechuudha daawwattoota keenya kun rakabootiin diblaayitii. Osoo nifiin akkana jira yoo muraatti akkamii garuu baay'ee bareeda jechuudha daawwattoota keenya. Osoo nifiin illee ni bareeda. Kun akkuma argitan kana siinii babbareedduu tanatti dhufe yeroo ammaa kana siinii babbareedduu tanaan wajji biteefii jira. Siinii warqaaman sun yeroo tokko kana taate bakka kana bakka bu'ee dhufa jechuudha daawwattoota keenya. Yookaan immoo jallisii ol dachaa sun dhufa.
Kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota kennaa maashinii daabboo qabdii maashinii daabboo yeroo ammaa kana baay'ee gatiin isaa dabalee jira. Qarshii 14,500 galee jira jechuudha daawwattoota kennaa. Itti aanu eelee biddeenati. Eeleen biddeenallee kun akkuma isin argitan kana hedduu bareeddii. Garanatti biffeen nama biraatti hojjetamaa jira.